Exercise 4.12 Evaluate the following expression jedha. Irraa yeroo kan meeqadha? 390 digriidha. 390 digriin eenyu faana wal qixa? 360 digrii 360 ida'uu 30 faana wal qixa. Egaa asitti saayiniin 360 meeqadha? 0 nu kenna. Kanaafuu isa kana dhiifnetti ishii kana hojjennaa jechuudha. Kanaafuu saayiniin 90 digrii wal qixa saayinii 30 faana wal qixa jechuudha. Saayinii 30 faana wal qixa. Kanaafuu saayinii 30 meeqadha? 1/2 dha. 1/2 ta'a. Kanaafuu saayiniin 390 digrii 1/2 dha jechuudha. Biira kan jiru immoo maal jedha? Cos of 10/3 pi jedha. 10/3 gara digriitti hojjettanii gara digriitti jijjiirtanii hojjechuu dandeessu. Yoo barbaadan akkasitti hojjechuu dandeessu. Maal gootu? Kana jechuun koosii 10/3 pi jechuun negatiiva koosii pi over 3 faana wal qixa. Pi over 3 faana wal qixa. Egaa asitti koosiin pi over 3 meeqadha? Kanaafuu cos of 10/3 pi 10/3 pi equal to koosiin pi over 3 meeqadha? Kana jechuun kan 60 jechuudha. Koosii kan 60ti. Kun digirii 60dha. Asii immoo negatiivni waan jirtuuf negatiivannaa koosiin 60 immoo meeqadha? 1/2 dha. Kanaafuu koosiin 10/3 piin meeqa nuu kenna? Negatiiv 1/2 nuu kenna jechuudha. Yoo barbaadan isa kana maaliin hojjettu? Gara digriitti jijjiirtanii hojjechuu dandeessu. Koosiin 10/3 piin eenyu faana wal qixa? 600 digrii faana wal qixa. 600 digrii immoo eessatti argama? Kwaadiraantii sadaffaa keessatti argama. Kwaadiraantii sadaffaa keessatti argama. Kanaafuu koosiin as keessatti kwaadiraantii sadaffaa keessatti koosiin yeroo kamillee koosiin jechuudha negatiiva ta'a. Karaa kanaanis hubachuu dandeessu. Koosiin kwaadiraantii sadaffaa keessatti argamu negatiiva ta'a jechuudha. Ittaansuudhaan immoo C haa ilaallu. C immoo maalidha? Tan of negatiiv 420 digrii jedha. Kana jechuun immoo taaniin negatiiva 420 eenyu faana wal qixa? Negatiiv tan of 60 faana wal qixa. Kanaafuu taaniin 60 immoo meeqadha? Taaniin 60 immoo raadikaala 3 as negatiiv hin jirti. Kanaafuu negatiiv raadikaal 3 jennaa jechuudha. Kanaafuu taaniin negatiiva 420 meeqa ta'a? Negatiiva raadikaal 3 ta'a jechuudha. Diirra kan jiru immoo saayinii negatiiva 660 digrii. Kun eenyu faana wal qixa? Saayinii negatiiva 300 faana wal qixa. 300 digrii faana wal qixa. Saayiniin 300 digriin immoo eenyu faana wal qixa? Saayinii 60 faana wal qixa. Saayinii 60 faana wal qixa. Saayiniin 60 immoo saayiniin 60 jechuudha raadikaal 3 over 2 dha. Raadikaal 3 over 2 dha. Kanaafuu saayiniin negatiiva 660 eenyu faana wal qixa? Raadikaal 3 over 2 faana wal qixa jechuudha. Ittaansuudhaan immoo E haa ilaallu.
irra kan jiru. Inni immoo cos of 41/4 pi jechuun eenyu faana wal qixa? Eenyu faana wal qixa? Inni immoo cosii pi over 4 faana wal qixa. Kana jechuun immoo pi over 4 immoo meeqadha? Radical 2 over 2 ta'a. Kanaafuu cosiin 41/4 pi radical 2 over 2 ta'a jechuudha. F'n immoo maal jedha? Tan of negative 19/3 pi eenyu faana wal qixa? Inni immoo tan of negative pi over 3 dha. Kun immoo eenyu faana wal qixa? Tan of pi over negative tan of pi over 3 yookiin kana jechuun immoo eenyu faana wal qixa? Radical 3 faana wal qixa. Taaniin kana jechuudha. Radical 3 faana wal qixa. Ishiin as negative hin jirti. Negative jennaa jechuudha. Negative jennaani. Kanaafuu taaniin 19/3 pi eenyu faana wal qixa? Negative radical 3 nuu kennaa jechuudha. Jirra kan jiru immoo 4 cos of 35 digrii. Kana maal gootu? Kosii 35 digrii yeroo barbaannu jechuudha. Jalqaba irratti reference angle isaa haa barbaannu. Reference angle isaa barbaanna. Kan eenyu jechuudha? Kan 35 jechuudha. 35 kwaadiraantii meeqaffaa keessatti argama? 35 kwaadiraantii tokkoffaadha moo lammaffaadha moo sadaffaadha moo arfaffaa keessatti argama? Meeqaffaa keessatti argama? Lammaffaa keessatti kan inni argamu. Lammaffaa keessatti argama taanaan koosiin jechuudha. Koosiin negatiiva ta'a jechuudha. Lammaffaa keessatti. Tokkoffaa keessatti hundi isaayyuu pozitiividha. Pozitiividha. Saayiniinis, koosaayiniinis, taaniinis pozitiiva jechuudha. Lammaffaa keessatti immoo garuu saayinii qofatu pozitiividha jechuudha. Saayinii qofatu pozitiividha. Sadaffaa keessatti immoo taanii qofatu pozitiividha. Arfaffaa keessatti immoo koosii qofatu pozitiividha. Koosii qofa pozitiividha. Amma egaa 35 lammaffaa keessatti waan argamuuf gatiin nuti argannu sun negatiiva ta'a jechuudha. Gatiin nuti argannu koosiin 35 negatiiva ta'uu qaba jechuudha dirqama. Amma egaa maal goona? Reference angle 35 haa barbaannu. Reference angle isaa yeroo barbaannu egaa kwaadiraantii lammaffaa keessatti waan argamuuf foormulaa kan fayyadamna. Kwaadiraantii lammaffaa keessatti kan argamu 180 reference angle yeroo barbaannu jechuudha. Kwaadiraantii lammaffaa keessatti kan argamu foormulaan isaa akkam ta'a? Reference angle 180 hir'isuu angle nuu kenname sana. Angle nuu kenname meeqadha ammaas? 135 miti. Kanaafuu reference angleen keenya maal ta'a? 180 hir'isuu 135 meeqa arganna? 45. Kanaafuu 45 digrii arganneerra egaa. Egaa reference anglii kanaafi anglii inni nuu kenname kun wal qixadha jechuudha. Akka viidiyoo darban keessatti isinitti hime reference anglii fi vaaliyuun isaa jechuudha. Vaaliyuun reference anglii fi angliin nuu kenname suni wal qixa. Garuu opposite saayiniidha. Kana jechuun pozitiivaa fi negatiiva jechuudha.
absolute value of jennee kan nuti waliin ilaalle viidiyoo darbe keessatti jechuudha. Absolute value isaatii wal qixadhaa kan jedhu kaafnee turre. Akkasumallee saayiniin isaa garagaraa kan jedhu waliin ilaalleetii turre. Viidiyoo sana warreen ilaalle deemaatii ilaalaan jedha viidiyoo isa darbe keessatti jechuudha. Isa ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu amma gaa nuti saayinii kan koosii kan eenyu beekna? Kan 45 waan beeknuuf koosiin 45 meeqana raadikaal 2/2 dhaan ture. Asirraa hubachuu dandeessu. Kanaafuu isuma kana negatiiva gootu jechuudha. Yoo barbaanne maal goona? Reference angle irraa jechuudha. Reference angle irraa waan arganneef hojjechuus hin dandeenya, hojjechuu dhiisuus hin dandeenya. Osoo hojjennee bareedadhe yaada. 180 irraa 135 meeqa argannaa? 45 arganneeti jirra. 45 arganneeti jirra. Kanaafuu as keessatti gaa raadikaal 2/2 dha. Raadikaal 2/2 dha. Amma gaa opposite saayinii waliif ta'u miti egaa reference angle faana. Reference angle faana opposite saayidii waliif ta'u. Kanaafuu ishee kana negatiiva goona jechuudha. Asitti immoo 4 waan qabnuuf times 4 jenna. Kanaafuu 4 times negative radical of 2/2. Kana yeroo liyoon baay'iftan 4 negative 4 radical 2/2. Isheen kun yeroo salphattu maal taati? 2 taatee jechuudha. Kanaafuu 2 radical 2 arganna jechuudha. Kana maal jennaani? 2 radical 2 negatiiva jechuudha. Negatiiva 2 radical 2. Echiin immoo maal jedha? 5/3 cos of 300 jedha. Kana jechuun koosii 300 koosii 300 digirii yeroo ilaallu maal gootu jalqaba irratti koosiin 300 reference angle isaa barbaaddu. Reference angle isaa gaafa barbaadan reference angle 300 jechuudha. 300 jechuun gaa meeqaffaa keessatti kan inni argamu? 300 jechuun asii gaa asii naannee dhufuudhaan 300 gaafa jennu eessatti kan inni argamu? As keessatti kan inni argamu. Kana jechuun arfaffaa keessatti argama. Reference angle egaa arfaffaa keessatti yeroo argamu, kwaadiraantii arfaffaa keessatti yeroo argamu, reference angle yeroo barbaannu foormulaa kamiitiin barbaanna? Reference angle jechuudha. Kwaadiraantii arfaffaa keessatti 360 digirii irraa angle nu kenname sana. Angle nu kenname sana immoo eenyudha? 360 irraa angle nu kenname meeqadha? 300. Meeqa arganna? 60 arganna jechuudha. Kanaafuu 60 fi kana jechuun gatiin asii 60 fi koosiin 60 fi kan 300 wal qixa ta'a jechuudha yeroo kana. Amma gaa pozitiiva nuu kennuu qaba dirqama. Maaliif koosiin kwaadiraantii arfaffaa keessatti koosiin jechuudha pozitiiva ta'a. Koosiin maal ta'a? Pozitiiva ta'a jechuudha kwaadiraantii arfaffaa keessatti. Egaa amma maal goona? Koosiin 300 digiriin eenyu faana wal qixa? Koosii eenyu faana? Koosii kan 60 faana wal qixa jennee ture. Reference angle isaa waan barbaanne meeqa arganne? 60 arganne mitiire. Kanaafuu koosii 60 faana wal qixaa jenna. Sana booda koosiin 60 meeqadha? 1/2 dha. 1/2 dha. Amma gaa 1/2 arganneerra. Asii immoo amplituudiin ishee jechuudha. Amplituudiin ishee meeqadha? 5/3 dha. Times 1/2 dha. Kanaafuu meeqadha? 5/6 ta'a jechuudha. 5/6 dha. Kanaafuu vaaliyuun ishii kana 5/6 ta'a jechuudha. Ishiin kun amplitude jedhamti. Ishiin maddii ishii jirtu kun jechuudha.
fuuldura isheetti argamtu kun ishiin kun amplitude jedhamti. Amplituudeen isa kanaa meeqadha? 4. Kan isa kanaa meeqadha? 5/3 jechuudha. I'n immoo maal jedha? -2 cos of -150 digirii jedha. Kana jechuun amma gaa ishii kan haa ilaallu. Koosii -50 kan jedhu kana qubaasaa jechuudha. Amplitude isaa kana hambifne jechuudha. Amplitude isaa boodatti hin baay'ifne. Maal goonaa? Eessatti kan inni argamu? Kwaadiraantii meeqaffaa keessatti? Koosiin 150 jechuun -150 jechuudha. Kana jechuun asii ka'uudhaan gara kanatti naanna'a jechuudha. Negatiiva yeroo ta'u. Gara kanatti yeroo naanna'u 180 guutuuf meeqa tafeefi? 30 tafeef. Kanaafuu riiferansi aangiliin eessatti uumama? Asitti uumama. Riiferansi aangiliin yeroo kamiyyuu terminaal saayidii fi x aksisii gidduutti uumamaa isiniin jedheetan jira. Riiferansi aangiliin keenya egaa meeqa ta'a? 30 ta'a jechuudha. 30 digirii ta'a. Maaliif asii 150 ishiin kun 150 asii gaammoo 180 guutuuf meeqa tafee? 30 tafeef jechuudha. Kanaaf ishiin kun asitti riiferansi aangilii taati jechuudha. Riiferansi aangilii keenya erga argannee maal goona? Riiferansi aangiliin kana yeroo barbaannu riiferansi aangilii koosiin 30 meeqa? Koosiin 30 digirii. Egaa riiferansi aangilii fi aangilee inni nuu kenname inni oriijinaalii aangilii inni nuu kenname 150 kun oppoozit saayinii waliif qabu. Garuu wal qixadha. Oppoozit saayiniidha. Kana jechuun inni tokko raadikaala Q yoo ta'e isa tokko immoo negatiiva goonaa jechuudha. Inni tokko raadikaal 2 yoo ta'e isa tokko immoo negatiiva raadikaala 2 jechuudha. Oppoozit saayinii gaafa jennu. Kanaafuu saayiniin koosiin 30 meeqadha? Koosiin 30 jechuudha. Raadikaala meeqa? Raadikaal 2 over 2 ta'a jechuudha. Raadikaal 2 over 2. Kanaaf koosiin 30 meeqadha? Koosiin 30 jechuudha. Raadikaal 3 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal goona? Negatiiva goonaa jechuudha amma kana kan isa kana argachuuf. Kan isa kana negatiiva goona. Kanaafuu negatiiva erga ta'e koosiin 150 jechuudha. Negatiiva raadikaal 3 over 2 erga ta'e jechuudha. Maaliif negatiiva goona? Riiferansi aangilii fi aangiliin oriijinaaliin nuu kenname jechuudha. Riiferansi aangiliin 30 fi oriijinaaliin nuu kenname immoo 150 miti negatiiva 150. Inni jechuudha wal qixadha. Wal qixadha garuu oppoozit saayiniidha. Inni kun negatiiva ta'a. Inni kun immoo poozitiiva ta'a jechuudha. Koosiin 30 immoo inni immoo poozitiiva ta'a. Kanaafuu isa kana negatiiva goona. Negatiiva erga goone amplituudii isaatiin baay'ina. Amplituudiin isaa meeqadha? Negatiiva 2dha. Kanaafuu negatiiva 2 baay'isuu negatiiva raadikaal 3 over 2. Kana yeroo waliin baay'ifnu negatiivni negatiivaan badaa 2 raadikaal 3 over 2 ta'a. 2 2dhaan badaa raadikaala 3 nu oofa. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a? Raadikaal 3 ta'a jechuudha. Egaa exercise 4.1 kana fakkaata. Kan ifa isiniin taane haga ammaa hojjechaa turre kana keessa jechuudha. Dheedhaa kaasee haga ayitti hojjenne kana keessa kan ifa isiniif hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa haaraadhaan bifa shoort viidiyoodhaan viidiyoo dalageen isinii galakkisa jechuudha.
Viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Viidiyoo isa taanuutiin mata duree graph of sine, cosine and tangent functions kan jedhuun walitti deebina. Haga sanaatti nagaan naa turaan isiniin jedha.